wanni isin kaastanii bakka lama sadii tokkoffaa Yohaannis tokko akkasumallee Yohaannis 13 irra akka jiruu fi Yohaannis 20:18 irra akka jiru kan nu kaaftanii jechuudha. Kan jalqaba kaasan irraa adeemnus Yohaannis tokko irra kan jiru jalqaba sagalee ture sagalee Waaqayyoo ture sagaleenis Waaqayyo ture waan jedhu sanarratti sanii deemtanii amma lakkoofsa 3 dubbiftanii dhumarra deemtanii sagalichis foon ta'e yookiin immoo sagalichis nama foonii ta'e waan jedhu nutti himtanii sagaleen sun Yesuus Kiristoosiin jechuudhaan kan isin dubbattanii du'aan dursatti mee sagalichi jalqaba ture kan jedhu sagalichi Yesuus jettanii akka amantan kanaaf himtanii sagaleen sun jalqaba kakuu moofaa keessatti akkuma isin amantanii sagalee osoo hin taane jecha sagalee jalqaba irratti viidiyoo si baasu keessan baasame sagalee jedha kan bira jiru keessan jecha jedha isa Amaariffaas inni Oromiffaanii qaba itti fayyadamullee jecha Amaariffaa qaal jedha kan Oromiffaas bira jiru beekme agarsiisa kuno mul'atu seebii godha viidiyoo seebii godha diimaa sanarra akkasii isti jalqaba irratti jecha ture jechi Waaqayyo irra isti macaafni qulqulluu kun kami luba sagalsan barsiisa kitaaba qulqulluu kakuu haaraa kan bara kame attamame bara 2016 dheengadda attamame jechuudha kun egaa kan jalqabaallee siinfamne isa Amaariffaa immoo si baasu kan Amaariffaa rakkoon qabu kun garuu kaleessa attamame jechuudha kan duriidhaa miti kan durii akkasiin jedhu kaleessa attamame rakkoodhaa miti sun waliin dhabsiisu waliin dhabsiisu sirra hayyoonni mana amantaan sirreessu jechuun durka afaan Oromootiin jiru sagalee jedha na birallee hin jiru macaafonni isin garsiisuu danda'a. Egaa kaleessa jechuun waan tokko kan attamame macaafni kun asirratti osoo carraa takka naaf laatte maal jettan deeqaa lama isinii kennee dubbadhu deeqaa lama fudhattanii macaaf eshi antaraa kiyyaa dubbadhu tole ayyee gaaffiin isin gaafadhu asirratti jechi Waaqayyoo yookiin sagaleen akkuma isin jettantu sagalee ittiin dubbadha haa ta'u sagaleen jalqaba ture sun sagalee qaamaan turedha. Sagaleen kun qaamaan ture jettanii amantu yoo jettan mee kakuu moofaa keessatti qaamaan sagaleen jedhamu qaamaan kan ture tokko agarsiisuu dandeessu? Gaaffii jalqabaa asirraa jalqabu. Tole gaaffii na jalaan baasin deebii irratti akka na rakkisneef. Tokkuma qofa sinna deebii gaafadha rakkoon hin jiru sinitti daddabaloo dabaleen baay'ee waan ta'eef. Tole sagaleen qaama qabaa jettee na gaafatte. Sagaleen akka amma isin hubatte Yohaannis tokko irratti sagaleen akka qaamaatti ilaalaa akka jirtan qaama sadii gootanii jechuudha. Jalqaba sagalee ture sagaleen Waaqayyo bira ture sagaleen sunis Waaqayyo ture jettanii qaama sadii akka ta'e ittiin bataatu akkasii moo akkasumiti? Ati sagalee lafa fayyadamtee ani jechaanan fayyadama. Haa ta'u jechumayyuu haa ta'u kan macaafaanis akka macaafana bira jiruun fayyadame isin kan isin bira jiruun fayyadama harta rakkoodhaa miti. Gaaffii isin gaafadhe garuu sagaleen kuni akka qaamaatti fudhataa jirtu miti waan kakuu moofaa kana haaraa keessa jiru kana. Akka qaamatti fudhannu. Gaaffii kee fittee deebisee deebisu. Isinii muu jedheen gaaffii kosoo akka qaamaatti erga fudhattanii fi sagaleen kun qaama ta'ee kakuu moofaa keessatti kan tajaajilanii jira jedhee gaaffii isin gaafadhe. Tole carraanaaf kennuu keetiif galatoomii tasgabbinaan akkanatti tola geenyu keenya baay'ee namatti tola. Sagaleen afurtu jira akka sagaleetiin yoo deemte. Fakkeenyaaf sagaleen namaan jira. Kanatti laphee keenya keessaa maddee anaa fi antamma waliin dubbannu kun sagaleen bineensotaan jira. Sagaleen bineeldotaan jira. Deebee sagaleen ergamootaan jira. Gara sagaleettoo deebiin kun marti sagalee bittinnaa sagalee qaama hin qabnedha. Kan wangeela Yohaannis boqonnaa tokkorra jiru kun garuu jecha. Jechi kunis jecha qaama qabudha. Qaama sadan keessaa qaama tokko kan ta'edha. Abbaa ilma hafuura qulqulluu keessaa ilma. Ilmi jalqaba abbaa bira ture. Inni sunis waaqa bira ture. Innis mataan isaatu waaqa ture jedha. Deebee lakkoofsa 14 irratti immoo jechi sunillee foon keenya uffatee nu jidduutti argamee jira. Kanaaf Yesuus Kiristoos waaqa ta'uusaa bu'uurri amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoollee isa kanaaf. Gara sagaleettoo deebite garuu sagaleen kiyyallee kan bineeldotallee kan bineensotaallee kan ergamootallee sagalee bittinnaadha. Sagaleen an amma sitti baasu kun bittinnaa'ee jira. Hin deebi'u. Qaama hin qabu. Hin qabamu.
hin cabbatamu. Jechi amma wangeela Yohaannis irra jiru kun garuu qaama kan qabudha. Daaqoon caalaa gaaffii kiyya hubanne yoo ta'e irra isiniif deebi'a. Gaaffiin kiyya ifa. Sagaleen jalqaba ture sagaleenis waaqayyo bira kan ture qaamadha erga jettaniiti. Kakuu moofaa keessatti sagaleen kun akka qaamaatti itti fayyadamamee jira moo waan kakuu haaraa keessatti reef jalqabamee jedhe isin gaafadhe ammas irra deebi'a gaaffiin kiyya ifa. Kakuu moofaa keessatti waaqummaa yookaan icciitiin waaqummaa ifa ta'e mul'ata. Bifa fakkeenyatiin mul'ata. Abbootii keenyatti mul'achaa ture. Isa kakuu moofaa keessatti waaqa tokko jedhamu waaqayyoodha jedhamee amanamu santu kakuu haaraa keessatti immoo waanni sun waaqa tokkodha. Tokkos sadiis ta'uusaa kakuu haaraa keessatti ifa nuuf ba'e. Innis abbaa, ilma, hafuura qulqulluu ta'uusaa. Kakuu moofaa keessatti sabni Israa'el dhiifama naa godha. Tooppii kiyyan jijjiiran gaaffiin kiyya kana ta'ee mul'ate osoo hin taane jechi sagalee jedhamu kakuu moofaa keessatti akka qaamaatti itti fayyadamameeraayi gaaffiin kiyya ammas. Nin fayyadamu. Fayyadamne mee? Tole. Fakkeenyaaf Yohaannis gaafa barreessu as biratti dhiifama seera uumaa boqonnaa niin xumura dhiifama. yaada kiyyas na baasa. Amma isin gaafadhe akka naa kenni kan barbaade yeroo naa kennaa kaanis ni kenna rakkoon hin jiru wal dhaggeeffanna. Kakuu moofaa keessatti qaamni akka sagaleetti erga hin tajaajille hin jiru erga jettaniiti Yohaannis waan durii hin jirre har'a isarraa fide. Seera uumaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti yoo dubbisnu jalqaba irratti jedha. Waaqayyo samii fi lafa uumee jedha. Deebi'eet sagaleen waaqayyollee bishaan irra turee jedha. Sagalee jechi hin jennu. Sagaleen waaqayyos bishaan irra turee jedha. Kuni waaqayyo akka jalqaba samii fi dachee kan uume kan nuuf ibsudha. Inni Yohaannis irratti jiru kun garuu isa mul'ata isa seera uumaa boqonnaa tokko irra jiruun addaadha. Gargariidha. Sun waaqayyo akka samii kana uume kan ibsudha. Inni kun garuu jechi waaqa akka ta'e kan ibsudha. Gargaraa jechuudha. Gaaffiin koo ifaadha. Ammas irra deebi'aa hin jiru jennee walii gallee irra dhugaadha. Kakuu moofaa keessatti hin jiru sagaleen qaamaanii jennee walii gallee akkasii miti daaqon. Bifa fakkeenyatiin waaqummaan waaqni tokko sadiis ta'u garuu ibsamaa tureera, barsiifamaa tureera. Sababni kana ta'eedhaaf sabni Israa'el kakuu moofaa keessatti waaqa harkee garaagaraa qaban waan ta'eef bara san keessatti osoo waaqayyo tokkummaaf sadummaa isaa ifa akka kakuu haaraa kaatti mul'isee waaqa harkee baay'ee san keessa akka tokkotti lakkaa'u akka lakkoofneef kakuu haaraa keessatti icciitii isaa kana addunyaadhaaf ibsuudha. Barri sun bara gadadoo, bara dhiphinaa, bara gabrummaa waan ta'eef icciitii isaa ibsuun barbaanne kakuu haaraa keessatti garuu waanni tokko sadiis ta'uun isaa ni ibsame. Kakuu moofaa keessatti garuu waaqa kan jedhuun ibsamaa ture jechuudha. Dhiifama yeroo adda isin kutu garuu dhiifama guddaa isin jechaadha. Ammas gaaffiin kiyya waa'ee tokkummaa Yesuusii fi yookaan sadummaa Sillaasee isin gaafataa hin jiru sun mata duree biraadha. Gaaffiin isin gaafadhee sagaleen jalqaba kakuu moofaa keessatti akka hin jirre waliigallee irra qaamaan garuu sadummaadhaan mul'ate sanii sun mata duree biraadha. Qaamaan hin jiru erga jenne Yohaannis barreeffame kana waan dur kakuu moofaa keessatti ergamoonni hin barsiisne. Egaa erga jalqaba sagaleen turaate ergamoonni durii yookiin raajoonni durii barsiisuudhaa qaban. Raajoonni durii waan hin barsiisne kana Yohaannis eessarraa fidee nu barsiise haaraayii jedhe. Irra naa deebii Yohaannis eessaa fidee jecha kana dubbate? Raajoonni durii qaamaan jira waan jedhu erga hin barsiisneeti. Raajoonni durii erga kana hin barsiifne Yohaannis waan kana barsiisa kana isarraati fidee har'a haaraatti barsiisee qaamaan jira kan jettan kanaadha jalqabni gaaffii kiyya. Tokko eshi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa gara addunyaa kanaatti dhufu amala lamarraa amala tokko, qaama lamarraa qaama tokko qabatee dhufe. Inni kunis amalli tokko amala waaqummaati, amalli tokko amala namummaati. Kanniin lamaan tokko taasisee tawaayidoodhaan walloomuudhaan tokko ta'e. Yohaannis kan asirratti nuuf ibsaa jiru dhaloota isaa isa jalqabaa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhaloota lama qaba. Dhaloonni tokko waaqarraa abbaarraa haadha malee kan dhalatedha. Dhaloonni lammaffaan immoo haadharraa abbaa malee kan dhalatedha. Yohaannis boqonnaa tokko irratti kan nuuf ibsaa jiru isa abbaarraa haadha malee dhalate. Icciitii isaa samii, waaqummaa isaa isa samii san nuuf ibsaa jira. Isa raajonni kun waan hin dubbanne
duukaboonni kuwwan fakkeenyaaf Maatiyos waa'ee sanyii isaa barsiise, Luqaas mooraa keessatti dhalachuu dubbate, Maarqos illee akkas. Yohaannis garuu kanniin irraa bifa adda ta'een waa'ee waaqummaa isaa isa jalqabaa san dubbate. Dhaloota isaa isa jalqabaa san nutti himaa jira. Waaqa ta'uu isaa nutti himaa jira jechuudha. Hayyee waaqa ta'uu isaa isinitti himaan jiruuf hin jiruu miti ammas mata dureen koo egaa jalqaba sagaleen wanni jedhamu kuni akka hubattan barbaade sagalee wanti jedhamu kuni qaama ta'e hin tajaajille dhuunfaa keessatti. Sagalee osoo hin taane jechuun macaafni na biraa sagalee jedha. Haa ta'u osoo hin taane jecha. Ani kana biratti sagalee jedha macaafni baasni agarsiisotaan isin agarsiisuu danda'a. Na bira sagalee jedha. Jecha isaa ta'u jechuma yoo ajannu jechi ishee jechuma isin isa kan manni amantaa keenya baastedha miti macaafni ati fayyadamtu ortodoksii tawaahidoon kan baaste osoo hin taane amantoonni biraa pirootestaantiin amantoonni biraa kan baasanii maxxansanii itti fayyadamanidha. Kan manni amantaa keenya itti fayyadamtu akkas hin jiru. Akkami kan ortodoksii baasnee isin agarsiisnu macaafa? Kan ortodoksii. Ayyaa ustaaza Abbaa Caalaa macaafa isin bira jiru. Konkolaataa tokko keessatti dhiisanii fakkaatan onko. Abbaa Caalaa jirtu? Saddeettamii tokko biraa qabdumi? Maal dhaabtaa siin baasu? Laa keessan miti keessan hin gadda attamame kaa? Isa dura attamame isa Amaariffaa siin baasu maal? Ayyee istii fakkeenyaaf bara 1980 qabdu 54 qabaannaan agarsiisa. Kan bara 2000 qaban. Kan 2000 osoo hin taane bara 1980 Manni amantaa ortodoksii tawaahidoo macaafa afaan oromootiin kiyya ittee baaste kan bara 2016 waldaa duuka bootaatiin bahe malee hin qabdu. Kuwwan 81 ati fayyadamtus 66 ati fayyadamtus kan amantaan biraa baasedha. Manni amantaa keenya baastee beekamtii kenniteef hin qabdu. Ganaa baasuutti jirti waan ta'eedha. Ayyee galatoomish bakka akkas taanaan kan ortodoksii jennee adeemnu dheengadda qabee garuu 2016 keessanii isin adeemu bakka. Dheengadda saaba'u har'as kan ortodoksii kanatti fayyadamtu kan ortodoksii. Kan ortodoksiitiin adeemu rakkoon hin jiru ayyee galatoomi. Ishi jecha kanuma jedhuun adeemu rakkoon qabu. Jechi jalqaba raajota durii keessatti qaamaan kan hin jirre kan hin barsiifamne eessaa fidee barsiisee jedhee siin gaafannaan akkamitti barsiise waan jedhu naaf hin deebifne. Sii deebisee waa'ee dhaloota isaa jalqabaa nutti himaa jira Yohaannis. Akka raajota akka duuka boota kaawwanii waa'ee foonummaa isaa yookaan amala namummaa isaa sun ta'e sagaleen kun jalqaban barsiisne sagalee kana warri kakuu moofaa keessatti raajonni turan hin barsiisne barsiisa kan. Warri kakuu moofaa keessa jiran fakkeenyaan barsiisanii too jiru. Fakkeenyaaf Isaayyaas boqonnaa 14 irratti gaafa dubbistu dubrummaadhaan ilma dhiiraa ni deessedee dubbatee jira. Achuma irratti illee inni dhalatu sun waaqa bara baraa abbaa nagaa akka ta'e dubbatee jira. Fakkeenyaan nutti himaa turan malee inni jalqaba ture waaqa inni nutti himaa ture Yohaannisiin alatti. Daaqoon caalaa hin dhalata waan jedhu isin gaafanne raajii timbiitii dubbatameef miti kan isin gaafataa jiru gaaffiin kiyya jecha kanaa barsiisanii turanii raajonni waa'ee jechaa si gaafataa jira malee waa'ee ilmiin dhalataa osoo hin taane jecha waan jedhu kana waa'ee Yohaannis jalqaba ture jedhu kana jecha kana barsiisaa turanii qaamaan akka ture. Hin barsiisa. Meen agarsiisa. Hin barsiisa. Hin barsiisa. Hin barsiisnee siin jechaadha. Okay, thank you. Waan raajonni duraanii hin beeknedha har'a haaraadha Yohaannisiif fidee jechuudha. Tole. Haaraa miti. Ila dhaggeeffadhu. Yaada biyya lafaatiin hubachuudhaaf hin yaaliin. Yohaannis waa'ee waaqummaa isaa dhaloota isaa jalqabaa nutti himaa jira. Raajonni kuwwan garuu waa'ee waaqummaa isaa, waa'ee gooftummaa isaa nutti himan. Yoo nutti himan garuu bifa Yohaannis nutti hime kanaanii miti kan nutti himan. Maaliif Yesuus sagaleedhaan turuusaa maaliif dubbachuu danda'a? Raajoonni hedduu ergaman Yohaannis qofti hatta Maatiyos, Luqaas, Maarqosiin fa'aa kan hin dubbannee fi warri kaan kan hin dubbanne baruma isaanii keessattuu jechuudha. Baruma warra kakuu haaraa keessattuu kan warri kaan hin dubbanne akkasuma kakuu moofaa keessatti kan tokkollee hin dubbanne inni qofti kan dubbateef maaliif? Warri durii maaliif Yesuus sagaleedhaan Waaqayyo bira jiraachuusaa Yesuus jiraachuumaaf hin baranne maaliif barsiifama? Hundumti isaaniitiyyuu mata dureedhaan qooddatanii barreessa. Wangeela Maatiyos boqonnaa tokko gaaf dubbistu waa'ee dhaloota sanyii hidda Yesuus Kiristoos nutti hima. Kan Luqaas immoo dhalachuusaa nutti hima.
Yohaannis garuu isaan wangeelota sadeenin adda ba'ee waa'ee dhaloota isaa isa jalqabaa nutti himaa jira. Maaf hin dubbanne jechuu hin dandeessu. Mikinaatuun sababni isaa hundumti isaaniitu duuka bu'oonni bakka inni oolanii irraa baratanii jiru. Garuu Yohaannis icciitii isaa dhaloota isaa isa jalqabaa san nuuf ibsuu barbaade isa san nuuf ibsu. Isa eeyyama waaqayyootiin malee